haara Itoophiyaa yeroo ammaa guyyaarraa guyyatti hawaasa Oromiyaa guutuu keessatti ajjeechaa fi reebicha hamaa uummata keenya irratti gaggeessaa jiru akkuma itti fufetti jira. Tuffii mootummaan koloneel Abiyyi uummataaf qabu akkasumas of tuulummaadhaan kan guutame tarkaanfii hamaa uummata keenya irratti manguddoo teenya, qeyroo teenya, shamarran ulfa garaa qabuu fi ijoollee waggaa 10 gadii ajjeechaa fi reebicha haga hin jaamne Oromiyaa guutuu irratti labseeti jira. Yeroo ammaa ajjeechaan addaa jiraattoota magaalaa Awwadaa irratti gaggeeffamaa jiru haadha ulfa garaa qabdu, manguddoo teenya, daa'ima xixiqqaa irratti lola hamaa 7 dabree mootummaan duratti labseen lubbuu nama 17 dhabneeti jirra. Gara kaaniin abbootii qabeenyaa kan magaalaa Awwadaa kaan hidhee kaan doorsisaati jira. Ilmaan abbaa irraa ajjeesee abbaa malee godhuun, daa'ima ajjeesee abbaa qullaa dhaabuudhaan, haadha ulfa wajjin ajjeesee shamarran keenya mana hidhaa keessatti gudeeduun salphina hagana hin ja'amne hawaasa Awwadaa akka isaan ol ka'aniin falmanne godhuun karoora bal'aa irratti bobbaasan. Gara jabeenya daangaa hin qabne ijoollee teenya ajjeesee waraabessaaf akka darbamu godhuun ragaa dhihoo tanaati. Mootummaan koloneel Abiyyi ummata Awwadaa irratti lola kan labse arra osoo hin taane waggaa 30 ergamtuu wayyaanee yeroo ture sanarraa eegaleeti. Hawaasa Awwadaa sabboonummaa, gootummaa fi kutannoo isaan Oromummaa irratti qaban irraa kan ka'e ajjeesuu fi reebuun booda deebisuudha. Akkasumatti yeroo adda addaa qabeenya isaanii balleessuun magaalaa isaan ittiin jiraatan waan isaan jiraataniin gara biyya biraa dabarsine jechuudhaan akka isaan of duuba deebi'an carraaqqii yeroo dheeraati. Duriis warruma kanaatu jeneraalota wayyaanee qabeenya Awwadaa garmalee nyaachisaa ture. Arraas akkuma aadaa isaaniitti hattuun hanna barte doolutu sossoo akkuma jedhamutti gantoota saba gurgure ilmaan abbaa garaa kan akka Hangaasaa Ibraahim jedhamu Awwadaa itti erganii hawaasa keenya irratti dhaadatee jimaa kanaatu isin quubse jechuudhaan tuffii hamaa manguddoo teenya irratti dhaadatee deeme. Jimaan Awwadaa'eef jireenya qabeenya uumamaa kan Rabbiin kenneef waan ta'eef kanaan jiraatee ilmaan isaa guddifachaa bara dheeraa ittiin jiraachaa ture. Gooftaan keessan hundi yaalii jimaa magaalaa Awwadaa keessaa balleessuudhaaf godhaa. Jimaan jiruu teenya. Jimaa yoo dhabne maaluma teenya jiruuma taatee waan biraa waan dalayduu hin qabneef jecha jireenyi keenyaas isuma katti olleetti bulluus isuma. Haala taa'uun daa'u kaakara cufaa isumaan jiraanna jechuudha. Akka carraa ta'ee warraaqsa bara dabre magaalaan Awwadaa irraa gara Hararitti deemamte sanitti maatiin teenya hedduun beelaaf saaxilamtee turte yeroo sanitti. Kanaaf torbee tokkotti waan nyaannu dhabneeti beelaaf akka ajaa'ibaa saaxilamte. Jimaan wannummaan nuti jiraannu jimaan. Jimaa kana yoonii fi amma dhabne waan jiraannu hin qabnu. Ummanni biyyattii keessattuu ammoo ummanni Oromoo gidiraa ulfaataa mootummaan irra gahaa jiru kana ifirraa ittisuudhaaf qabsoo hadhaawaa gaggeessaniin yeroo dhiyoo as mootummaan farra ummataa kan ta'e kan akka malee hammaatee jibbame dadhabsiifamee farra ummataa fi farra dimokiraasii ta'uun isaatiis hawaasa addunyaa duratti saaxilameeti jira. Oromoonni biyya keessaa mormii cimaa fi kutannoo isaan godhaa jiran irraa kan ka'e hanga ikoonoomii mootummaa jilbiiffachuurra gaheeti jira. Mormiin biyya alaa biyyoota gurguddatan keessatti hanga imbaasii cufuutii fi kadhattuun Abiyyi Ahmad sobii addunyaa maallaqa kadhate maallaqa isaan kennuufii deeman qabsoo uummata keenyaan godhameen akka jalaa haqamu godhameeti jira. Fuulduraas itti fufa. Yakka bal'aa fi suukanneessaan mootummaan koloneel Abiyyiitiin uummata irratti godhamaa turee fi jiru fuula dura qorannoo gahaadhaan deeggaramee seeratti dhiyaachuu qaba. Humni kamuu uummataa wajjin lola seenee uummatamuu hin danda'u. Uummata irratti lola deddeebisee labsuun xumura sirna gabrummaa hin hanqisu.
Maayirratti ummattoonni cunqurfamaan hundi qabsoo itti jiran kana dachaadhaan akka finiinsan yaamicha qabsoo irra deebinee dabarsina. Addatti ammoo hawaasni Oromoo kutaalee Oromiyaa guutuu keessaa gamtaadhaan waliif dirmachuun yeroon isaa amma. Akkasumatti dhaabbanni Oromoo hundi walitti isanii lola ummata Oromoo irratti labsame kana masheessuudhaaf mirga ummata Oromoo kabachiisuu fi nagaa waaraa ummata Oromoo hundaaf argamsiisuun akka waliin hojjetan gadi jabeessinee waamicha goona. Qeerroo magaalaa Awwadaay. Gargaari gabrummaa nafee lamne Oromooni bilisummaan takka nu hageessu barakaa dhaqqabaa nu dhaqqabi nu baffacaafte waliin nu qabi nu bilisoomsi nu ol qabi alla yaa rabbi dadhabii. Ya Rabbi garano tinjabatinime kati tokom site bilisome toko bilisom site toko gabrom sita toko lafa site toko laftumanya cipta sanutima banu wajibta manu wai wajibta manu wajibta Allah ya Rabbi gudda. Mootummaan gabroonfataan impaayera Itoophiyaa yeroo ammaa guyyaarraa guyyatti hawaasa Oromoo Oromiyaa guutuu keessatti ajjeechaa fi reebicha hamaa uummata keenya irratti gaggeessaa jiru akkuma itti fufetti jira. Tuffii mootummaan koloneel Abiyyi uummataaf qabu akkasumas of tuulummaadhaan kan guutame tarkaanfii hamaa uummata keenya irratti manguddoo teenya, qeyroo teenya, shamarran ulfa garaa qabuu fi ijoollee waggaa 10 gadii ajjeechaa fi reebicha hagan hin jaamne Oromiyaa guutuu irratti labseeti jira. Yeroo ammaa ajjeechaan addaa jiraattoota magaalaa Awwadaay irratti gaggeeffamaa jiru haadha ulfa garaa qabdu, manguddoo teenya, daa'ima xixiqqaa irratti lola hamaa torbaan dabree mootummaan duratti labseen lubbuu nama 17 dhabneeti jirra. Gara kaaniin abbootii qabeenyaa kan magaalaa Awwadaay kaan hidhee kaan doorsisaati jira. Ilmaan abbaa irraa ajjeesee abbaa malee godhuun, daa'ima ajjeesee abbaa qullaa dhaabuudhaan, haadha ulfa wajjin ajjeesee shamarran keenya mana hidhaa keessatti gudeeduun salphina hagana hin ja'amne hawaasa Awwadaay akka isaan ol ka'aniin falmanne godhuun karoora bal'aa irratti bobbaasan. Gara jabeenya daangaa hin qabne ijoollee teenya ajjeesee waraabeessaaf akka darbamu godhuun ragaa dhihoo tanaati. Mootummaan koloneel Abiyyi ummata Awwadaay irratti lola kan labse arra osoo hin taane waggaa 30 ergamtuu wayyaanee yeroo ture san irraa eegaleeti. Hawaasa Awwadaay sabboonummaa, gootummaa fi kutannoo isaan Oromummaa irratti qaban irraa kan ka'e ajjeesuu fi reebuun booda deebisuudha. Akkasumatti yeroo adda addaa qabeenya isaanii balleessuun magaalaa isaan ittiin jiraatan waan isaan jiraataniin gara biyya biraa dabarsine jechuudhaan akka isaan of duuba deebi'an carraaqqii yeroo dheeraati. Duriis warruma kanaatu jeneraalota wayyaanee qabeenya Awwadaay garmalee nyaachisaa ture. Arraas akkuma aadaa isaaniitti hattuun hanna barte doolutu sosso'a akkuma jedhamutti gantoota saba gurgure ilmaan abbaa garaa kan akka Hangaasaa Ibraahim jedhamu Awwadaayitti erganii hawaasa keenya irratti dhaadatee jimaa kanaatu isin quubse jechuudhaan tuffii hamaa manguddoo keenya irratti dhaadatee deeme. Jimaan Awwadaayif jireenya qabeenya uumamaa kan Rabbiin kenneef waan ta'eef kanaan jiraatee ilmaan isaa guddifachaa bara dheeraa ittiin jiraachaa ture. Gooftaan keessan hundi yaalii jimaa magaalaa Awwadaay keessaa balleessuudhaaf godhaa. Jimaan jiruu teenya
jimaa yoo dhabne maaluma teenya jiruuma taatee waan biraa waan dalaynu hin qabneef jecha jireenyi keenyaas isuma katti olleetti bulluus isuma haala taa'uun taa'u kara cufaa'u isuma hin jiraanne jechuudha. Akka carraa ta'ee warraaqsa bara dabre magaalaan Hawwataa irraa gara Hararitti deemamte sanitti maatiin teenya hedduun beelaaf saaxilamtee turte yeroo sanitti. Kanaaf torbee tokkotti waan nyaannu dhabneeti beelaaf akka ajaa'ibaa saaxilamte. Jimaan wannummaan nuti jiraannu jimaan. Jimaa kana yoo nuti amma dhabne waan jiraannu hin qabnu. Uummanni biyyattii keessattuu ammoo uummanni Oromoo gidiraa ulfaataa mootummaan irra gahaa jiru kana ifirraa ittisuudhaaf qabsoo hadhaawaa gaggeessaniin yeroo dhiyoo as mootummaan farra uummataa kan ta'e kan akka malee hammaatee jibbame dadhabsiifamee farra uummataa fi farra dimokiraasii ta'uun isaatiis hawaasa addunyaa duratti saaxilameeti jira. Oromoonni biyya keessaa mormii cimaa fi kutannoo isaan godhaa jiran irraa kan ka'e hanga ikoonoomii mootummaa jilbiiffachuurra gaheeti jira. Mormiin biyya alaa biyyoota gurguddatan keessatti hanga imbaasii cufuutii fi kadhattuun Abiy Ahmed sobii addunyaa maallaqa kadhate maallaqa isaan kennuufii deeman qabsoo uummata keenyaan godhameen akka jalaa haqamu godhameeti jira. Fuulduraas itti fufa. Yakka bal'aa fi suukanneessaan mootummaan koloneel Abiyyiitiin uummata irratti godhamaa turee fi jiru fuula dura qorannoo gahaadhaan deeggaramee seeratti dhiyaachuu qaba. Humni kamuu uummataa wajjin lola seenee uummatamuu hin danda'u. Uummata irratti lola deddeebisee labsuun xumura sirna gabrummaa hin hanqisu. Maayyii irratti uummattoonni cunqurfamaan hundi qabsoo itti jiran kana dacha dachaadhaan akka finiinsan yaamicha qabsoo irra deebinee dabarsina. Addatti ammoo hawaasni Oromoo kutaalee Oromiyaa guutuu keessaa gamtaadhaan waliin dirmachuun yeroon isaa amma. Akkasumatti dhaabbanni Oromoo hundi walitti isanii lola uummata Oromoo irratti labsame kana masheessuudhaaf mirga uummata Oromoo kabachiisuu fi nagaa waaraa uummata Oromoo hundaaf argamsiisuun akka waliin hojjetan gadi jabeessinee waamicha goona. Qeerroo magaalaa Hawwataa.